Tap share copy gura gadda keenya hedduu nutti dhagame humaa gochuu hin dandeenyu wareegama jaalalaaf kafalle seenaan nu yaadatti seenaan bara baraan nu yaadatti ilmaan jaalalti gowwaa nu fakkeessite akka laayyootti ilaalte uummanni Oromoo waa meeqa isaa ja'u garuu hawultiin jaalalaa nuuf dhaabbatti guyyaa tokko. Onne cabte barreessa hin boyna Oromoo hin boyna. Egaa gaddaa fi gammachuunis waluma bira onnee teenya tajaajilaan cabxe nuyi deebisee fayyadu booni jalleen ka ishirraa deemu ka likkii ishii rabbi ishii haayiru jannagaa nuti wanni goonu takka hin jiru. Itti aansuudhaan karaa carraa keessan yaada isin kan nuti yaana hedduu nu mararte hedduu wanni boonii jirras ga'e boonii jennis akka nama tokkotti dhugaan isin hin jaa nama dirqamee jaalalaan gudeedame keessaa jaalalaan jechuudha. Mamma baanis nama jaalalti gudeeddee marsitee lafaan dhootte keessaa isaan itti mararamne nuti harkanii guyyaa irriibatti dhabne way mallas fidda yaabo Alexa taayee mallas fidda rabbii soo sadaadho hayyee naanaatii fudhu murtii guutoon hin fudhannee bargaruu. Naanaatii fudhu. Salas kan isa duubaan nan dubbata murtii guutoo haasa'e. Haasa'e mee murtii guutu. Murtii guutuu bakka biraa jiran isaa walde. Maala naasagaa gadda inni maal lafatti haqataa jirra nuti akka dhiiratti mataan gannu cabe. Mataan gannu cabe gaddarra jirra. Wayinee jettee asi tolosaa. Imimmaan ganamaan nu bochiste ibsa. Wallahi hin boyna abshir. Dhugumatti bar waan ajaa'iba sitti ta'u namni lama waliin jaaladha jee miidiyaa kanarratti gizee dhufu ayyoon osraan faan hagamitti fiigaa dhufte akka ishiin bilbila osuma dhiyoo tanaaf qananiin goone daqiiqaa hagam keessatti akka dawwaltee biyyoo qubatti ammatte osoo wanni sun dhugaatii agartanii jirtuu mitiire. La ilaha Andeen gadda bilbila jalaa kaasuu dinnaan ifa gaafa kana ati naan jettee biyyoon tun siifi miti nama biraati foon taatu hariiruma isii wajji qabda ati naan jette bilbila jalaa kaasuu dinnaani achi garagaltee dheen gadda murtii guutoon diree dhawarratti ni bitame ayyoon osraan ni sirbite ni didde ustaaz ibsaan jaaladha jedhamte ni didame kaaniin mokkorte ni didame wannumti sii gara an qabsoo hagammaa goone keessatti qabsoon gara irraa deemtuuf itti deemtu irraan beekin hagammaa qabsoon asraati mer. Ida atlee nagar akkana wal gootanii agarratti. Dhagee mee keessuma kijiban jirre irra keessee maqaa balleessitee kana maarree baartaazaal jettee afaan hin beektu faalletti. An kabajan namaa qaburra guyyaa tokkoof wardaattu waan barbaade siin jaa laayif irratti akkana siin jetti guyyaa tokkoof dhagee koomantiin barreessu nama halaalattiin kabaja dhuguma namni asirra jiru guyyaa tokko murtiin akkana naan jee yoo na himate anumaatti badii qaba nan beeka waan namni naan jiru kanas an silkii jala dawwalte iskiriinshatii isii asirra isin kaa'ume tara 90 dawwalte silkii jala kaasuu dinnaani gabbaatee murtii guutoon ni bitame kana ta'e san ta'eete. Qananii qobattachi yaamtee dhugaa seete beektaa ishiin anaaf qananiin taphachaa biraan godhaa turre fiigaa dhuftee yaammatte haya mana murtii shari'aa dubartiiti baramma ishiin mana murtii shari'aa dubartii dubartoonni abbaa manaa keessanii koo barbaadan gamanumaan gara nasanatti akka dheetanne hoggaan isin yaadachisu kabajaaf.
Eh? Mana Ibsa, murtii ibsa, shari'a? ibsa. Murtii guutuu waan agaafadha. Jaartii isaatiif murtii guutuu kan adda baase iyyuu tokko Nasraan. Dhugaa dubbatamu. Kaartii tamme. Jaartuma duraatu moosi. Isin ni yaadde malee namni akka ishiidha nama adda nama baasuu miti miidiyaa irrattu dubartiin Oromooti fi dhiirri Oromoo akka dhuftee asirratti jechuu dandeessu yeroo jalqabaatiif akka ajandaa hatti nuuftu fide. Sun isin waan akkasii san nama irratti yaaduu danda'u miti ani isii daran smartiidhaati ayyoona saraan akkana godhuu hin dandeessu. Garuu yaalteetti kana qofaa miti dhiyeenya kana namoota lama wal jaalatan waa'ee ibsishii fi makiillee waan isin jechaa turte quba qabdu hadachaasis quba Irratti dawwalsiis. isin quba hin qabne hin jiru. Ayyoona saraan nuti fi hafne namni biraa akkamii wajji jiraata rakkaayyoon isii hin milkaa'uu fi dubartoonni abbaan manaa keessan walii kuu barbaadan gara mana murtii ayyoona sarratti akka leetan gabanumaan isin yaadachiifna promooshinii hojjennaa fi Waa'een Nasraa gabaabumatti murtii guutuu ansitti dubbadhee ture. Nama Nasraa Wardaan akkasitti bira dhaabbattee maallaqa ishii baaftee wacii ishii baaftee guyyaa ishii bareechuudhaaf 500 sanii jecha waan hin godhin hin qabdu. Nama saniif galanni ishiin afaan keessee tabiraati. Ana chumara duraan ittiin kaane argaa dhageettii jibban dhugaa naa himuu barbaade. Namni tokko hoggaa harka siirii gaatti sirguufiin dirqama sirra jiru. Namni tokko guyyaa tokko keessa wal dubbiftaan shira irratti yaaduu hin qabdu. Abbuma fedhee waa ta'u yoo dandeesse isa gargaaruu danda'uudha yoo dhabde immoo biraa achi fagaachuudha. Hammaatee tolu nama tokko eega sirriitti wajjin hariiroo duraan uummattiin qabaatan waan fedhan yoo ta'e halaa irratti raadheessita. Anamma naman akka ajaa'ibatti olola irree fidee irra qindeessee rabshaa irra dhaabuu barbaadu tokko hedduu jira. Garuu keessa walitti dhufne akkam jeeti waa isaa komadha jeetuun bakka keessa kiyya nan ayyamu. Namni akkanatti wal beekuu danda'u qaba ture. Kanaasumaani naanaa dubbadhu nan dubbadhatteet safaan hin qabne. Itti buufameen bishaaniin dhugaa amma takka. Okay. Eenyuuf kan namni carraa qabda bakka fudhadhaama wacaamee takkitti haakee bakka toluuf ammaan ta'e. Yoo namni dubbatu hin jiraanne immoo carraa hojjetti fayyadama. Dafii fayyadame. Oduu namni maqaan muuta rankaaf. Oduu muuta rankaaf. Jalqabuma haasaan dubartiin keessa galu badee dhageeffadhaan dhugaan sanitti himaa. Bultii fi bultii keessa dubartiin galsaan dubartii jechuun ibiliisa jechuudha balaayyan kiyyaa sinii galee. Taa'amma reefu sin jettan bakka mana miliyoona lamaatiin qabaa maamma bayaan jeesanii santuna qabeetan dubbatu barbaade yeroo san garuu carraan argattan ture. Mana miliyoona lamaatiin dhiyoo tana mana jaarree fi ustaazni akkamitti yoo niitii fuudhee isatti galfataa mana ijaaruu fi qabnaa bakka itti galfatu godhuu fi qabnaa jaamee dubbatu ture gargaarreetii jaamu ibsaa tokko faasii akkas jaa ture miti. Gaafa akkas jaamu manni miliyoona lamaa ka jaarame san kami ammas ka inni kabira mana nu jaaruudhaan dhufe jalqabuma dhiumaan tan. Haasa'ummaa maamma bayaan kun cirraashitti soba ta'uu nama agarsiisaa jechuudha. Ijoolleen markaza keessatti baratan makaraja quraanaa tokko jira markaza baaniif makaraja jedhanii gara immoo kana ijoollee chitti jabbisanii dhugaadha. Ganda sanitti maali beeytanii? Ganda sanii ijoolleen ganama galgala barattoonni isaa 700 fudhatee ammaan tanaa 600 fudhatee ammaan tanaa sagalee nuutaa jaat turan. Dhugaa rabbi isinitti himaa beekadha. Makaraja sun. Makaraja san keessaa jechuudha. Birrii san hundi eessa kaayeeti birrii bilaashaa tana baratee jechuun ustaaza jettanii erga sin ustaaza jettan ustaaz maanii isinii fixu. Bakka dhugatti dhugaa warraa walii kaan jaanii miti Oromoon. Ijoolleen ogummaa irra 700 baate kunoo nu dawwalti wallaan akkanatti nama ustaazan xiqqeessu jeeti malee ganama galgala natti maaltu ijoolleen. Kunoo har'aan tana 700 fudhatee har'a hagana fudhatee. Inni birrummaan inni bilaashaan Oromoon irraa nyaatuu barbaadu kuni maali maqaa booniyyeetiin. Maali ijoollee markaza achitti duwwise kophaa amma tiiktaak nu dhufu warri tiiktaak abshaalaan dhugaan sanitti hima nam tokko shawwaduu hin danda'u. Akka makaraja immoo harmallaa waa takka quban qabne achitti walitti qabatanii irraa nyaatan sanaa miti. Gatii san ta'eef warri ofiin barinis of bara. Garuu maamma bayaan yoo fuusisuu barbaaddan dubartii miidiyaan beeyne fuusisaa. Garuu micattii tanaa fi inni waliin bultiidhaan ta'an tokko fumarratti sinii galee miciyyoon nama bultii ta'uu miti.
erga miciyyoon tun karaa waashii gadi kanatti gaggaltee dhageenye maqumaanuu galte malee gawaasii galteellee nagarre maqaa achi ganda san badee malee takkaa lafa nagaa hin garre miciyyoon maqaa nu balleessite nu xiqqeessite nu salphifte miciyyoon tun amma wanjala nyaadhan akkanatti wallahi hatta maama bayaanittuu qabi akkuma Aleksi taayee jee maktaba qura'aanaa keessa taayeeti muqqee haadhatee sanii salaa jee ani hin jenne isaatu jee ammas jettanii nan kaafatina sinii jedhe markaza qura'aanaa keessa taayee namni islaama ta'e ustaazni yeruma kam Ani waan jenne akkasii qayyatti jettee tagaa afaanuma keetiin hayi. laa anaam sajje isaatu dhiyoo tana jeetu viidiyoo si agarsiisa usi waa inni jeesitti agarsiisa wallahi sajje akkas je akkas jechuun sun nama islaamaa ta'e akkamitti barbaachisa quraana keessa taa'e sheeka ergate ustaazoteenu maama bayaan tuffattee darbiteen dhugaan sanitti hima itti himanii namni hanga itti himan qaba itti himanii irratti hidhanii ofirraa dhiisanii jechuu gatii san ta'ee fi dubbii maama bayaan tana inumaayyuu an akka anaati nagarii ittiin godhan kalas intaloon amma lakalee galgala mana jaalibsaa nuu tattaa'u fiigaa fiddee jechuu akkuma jaalibsaa mubaarak nuu fida ajandaa jiraa jeetti fiigaa jala dhuftee maali jennaan jaalibsaa maaltu jira ajandaa jennaan barra jira kana maama bayaani fi kunoo booniyyoo walii keeje xayyiba maaliif walii kan baguma ofirraa eekee waan jennaan miciyyoon tun barattuutiyya akka namni tokko ittiin dubbanne je maama bayaan achumatti kan mani kaan raan qabu akka namni tokko hin xuyne miciyyoon tun barattuutiyya yoo miciyyoo tana xuyxa wallaa gabboyeetiin deemaa je achumaan fiigaa dhufte masisiin booniyyeen an asitti dubbannan siin jee bakka itti dubbannu qabna siin bakka nan siin jee san maaliif diddee as dhufte inni deemtamoon deemtu jettuun xab jettee dura buute daqiiqaa odoon dhaabbatin jala bu'ee jechuu haasaa keenyaaf as afaanitti nu qabee sinii galee gatii san ta'ee fi maama bayaan bookeedha moo maali wanni bakka wasaqaatii gizee mara xiyyaa ooltu takka maama bayaan jechuun sani waan ta'eef oofullee hin dandeessan dhiisisiisullee hin dandeessan dhugaan sitti maa booda jibbee ofiin dhiise malee gatii san ta'eef amma ofirraa dhiisan anaasaa namicha Niyyoon faraqaa isa jibbuutii faraqaa isa kana ofirraa hambisuuf deemtee akka harma ifittillee namatti ergite ifti qeessite. Ibsaa. Oo. Ani ba'uuf hin deema. Waa tokkotti waan sammuu keessatti naaf itti dabalee hin deema. Amma miciyyoon reefu naanii moonyottan. Waan tokko dubbattee turte maqaatu nu badeemna. Maqaa nu balleessiteetti wanti maqaan kun ofiyyuu bakka bu'uu hin dandeessu nama biraa waan maqaa balleessu shamarran waliin taphachuus haa ta'u waliin haasa'uus haa ta'u nama wal jaalatus argaa oollaa nama akka kanaa argine hin beeknu waan ta'eef kun waan maqaa nama balleessus miti garuu immoo namichi kun bultii mitiiti bulmaataaf dubartii bultii wajjin ijaaruu miti wajjin buluufuu halkanuma tokko wajjin buluufuun ta'u tokkoffaa ani duraa maali shakkaa ture naa galchaa biyyoo kana gaafa namichi kun ajjeesuuf fakkaatee sodaachaa ture. Uummanni kun galchanii mucaa kana lubbuu baasisan sobee nama jaalatu fakkaatee galchee intala kana ciibsee qaluuf jechaan ture nama sanaaf onnee qabus miti namichi. Bultiidhuma waan jedhamu namichi miidiyaa bareera amma nama miidiyaa hin beekne fuusisaa wettan dirqamaan bilbila harka kaa'ee barsiisa. Inuma yaadina inuma waa'ee isaa keessan galina yoo salphachuu barbaadan malee adda baasuus haa ta'u walitti fiduus haa ta'u keessan galina gaafuma na jandaa fidee dhufu akkanuma irraa taphatanii kolfanii warraggatanii deemuu wayya malee walitti fiduu walirraa fageessuu walitti dhiyeessuu jaarsummaa dubbachuu minaamin harka keessan nagatina. Taati dubbii maaliif akkana jedhame jedhaa xiinxalaatii fidaatii raggataa jara isaa haa ta'u ishee haa ta'u jarri lamaanuu waan kabajaniin tokko hin qaban. Waan bakka kennituuf waan ittiin jaalattu waan irraa jaalattu tokko hin argattu. Haasaan jaraan bareedu, hojiin jaraan bareedu, akki jarritti wal faarsan illee hin bareedu. So waan ittiin raggatan malee waanuma ittiin faarsan tokko hin qabanii ajandaadhuma jaraa eeggatanii yoo ajandaan biraa wanti fardiin hin jiraanne fidanii asirratti raggatuudhaan alatti ni fuusisna. Manatti ijaarra. Mana irraa diigna maal goona jettanii rakkatina wajjiniin akka gandaattis nama akka kana arargee nama jaalala akka ta'e ni beekna garuu immoo jaalala akkasii likiskisii akkasii miti irra arargee kan nuti beeknu jechuudha waggaa baay'ee wajjin jiraanna waan ta'eef so
Akka gandaattis akka dhuunfaa jiraattis namni jarri maqaa balleessan namni jarri bakka bu'u hin jiru. Kanuma isiniin jedhaa kamiifuu ganzaba qopheessaas nama wanti barbaadamaa jiru birriidha malee waa'ee jaalalaa waa'ee bultii waa'ee jinnii miti. Warri guyyaa mindaa keessanii hin geenye hiriyoota keessanitti bilbilaati irraa lilliqeeffadhaa. Amma intala haaraatu dhufaa jirti jedhameera qoqophaa jedhee maxxanseeraa miti argitanitti poostii sana isin hundi qoqophaa kan ajaa'ibaa finnee dhufaa jirra jedhame qoqophaan sun kiisii keessan fattashaa lilliqeeffadhaa walitti qabadhaa akkanuma galatooma. Nagaan oolaa hundi keessanuu Thank you. Gaggalatooma ammaan tana bas kalaasii sirba tokko kaanu mararte saniin adda baana idduutti ododdan baane nama mamma baanitti qajeelchee jira. Rabbiin nan dhiisu war janaajanii jeefaaxee silaa waardan faayyoomsaa qabaatanii nama janaajanii miti. Duraan waardan itti arga nama tokko itti argatu jeen ture nama biraatiin itti argee namni suni jaarsi badaadhaa ni janaajanaa naan jette afaan mashirraa maal akka hojii haasawwan adda isinii baasa jeetiin kee bilbilan kaaftu nama kanaatti nu akka bakka dubbiin tun wanni jettu miyyoo wal jaalatan ta'e achumaan kutteen bayyoo miyyoon Ameerikaa tana jirti maal akka taatee hin beeku kaaftu bilbila dhageessanii jira keen amma nu mararteen adda baana nama marartanii isini nagaan boqodhuu mallas kajoo sun maal jee jira si jira keen sirba sanii dhabeekamu nagaa Kale ka jara dumi jo